karaan jannata nama geessu karaa shamarran shawaa qofa jennaan dargaggeessi keenya hedduun gara shawaa fuula deebifate yeroo achi gaan normaal noojaniini uf duuba deebisan akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan mi'arra kanarraa dubbanna namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa jira intalti abaaramtuun sun sheeka waan isiin gootee fi sheekni sun maalirra jira kan jedhuu fi gorsa namoota hedduulleef akka ta'utti har'aa gorsa xiqqoo takka isiniif qopheessee dhufeetiin jira jechuudha waa'ee bultii namarrallee haasa'uu nama hin barbaachisu haa ta'u garuu ajandaa torbaan kanaatiif akkasumallee waan hedduu garaa nama nyaattuu fi cubbuutu keessa jira jechuudha cubbuu kanammoo akkanarratti akkanaan obboleessa keenya irratti dhiifne oka obboleetti teenyallee takararra hin jirrellee takararra jirtullee taatu akkanaan dhiisnee bira taruu garaan nuun dandeenye kanaaf immoo hanga tokko waan irraanatti mul'atirraan isiniif ibsuu barbaade namoota gana gaa'ila godhatuuf deemtanillee barnoota isiniif ta'a wanni kun cubbuudha cubbuu dalagame kan akkamitti dalagame kan jedhu waan beekuuf hangan irraa naaf galerraame tokko isinitti nima yaada keessallee komantii jalatti naaf kaa'aa namoonni chaanaala keenya faaraa taatallee subscribe godhaa miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina maamma bayaan baguma rabbi addaan isin baase dhugaa rabbi baga gammadde baga rabbi boonii jennadda si baase isuma dhugaan isiniin jaa sittiin deebisin rabbiin bahaa fi dhiha isin haa godhu dhugaa rabbi duddaa garaa isin haa godhu iyyuu addaan maaliif kana jette jedha namoonni hedduun dheekkamuun ni mala an takkaa namallee arrabseen beeku takkaa wayillee namaan jedhellee hin beeku jecha hamallee afaanii nan baane alhamdulillah ammallee afaanii na boof hin ta'u haa ta'u garuu dhugaa rabbi nan gubadde cubbuu dalagame jechuudha otoo mucaan kun akkanatti micayyoo tanaaf waa meeqa bakka waan barra silaan ilma namaatiin hin jedhamne hundinuu isaaf jedhamee jechuudha haala saniin osoo isii madaa meeqa qabdu lakkii madaa isii san annaaf taati madaa isii san siifin dhiisa jedheeni osoo inni waa meeqa dafaa irraa ta'e waa meeqa osoo inni rooba fi caama hunda akka isitti hin buune gaaddisa isiif tahee jiru har'ammoo karaa kanaan dhufuuni baay'ee nama dhagama dhugaa rabbi baay'ee nama dhagama inde maal taatan isin hanga kana gowwaan waa tokko humaa hin beenne yuutti dhagamaa bar nama waa barate mucaa kana kan waa barate nama diin nama agana waa barate miti nama humaa hin beenne gowwaayyuu itti dhagama namni miira qaba dhugaa rabbi namni waan sodaatu yoo amantii fedhallee qabaate namni waan itti amanullee qabaa bar sigale mukattis amani ilma namattis amani waaqattis amani waan feetetti amani I don't care about sigale maalif kuni maaf ta'e waan namni bar xiqqollee taatu abboona yoo namarraa waa sodaatu baatte waaqa tokkichetti amanturraa wayi sodaattaa bar ani boru maalittiin deema jettaa bar hinduu taa bar addunyaa kanarran teessu maal cubbuun hangana daangaa darbe hangana gara jabinni kun maal ebbo dhugaa rabbi amma bar kun shamarruma birattu karaa cufu yookaa'u gana akkuma namni waliin jaallanne nama anamma dhugaa rabbi yoo dubbanne hangana sanillee jedhee keessallee achi deddeemuu hin jaalladhu garuu shamarran keenya dargaggeessi keenya dhugaa rabbi uf eeggannaa guddaa godhaa shamarrarraa jechuudha shamarri hangan takka akka isiin nama sobdu kuni ragaa guddaadha mucayyoon sun amma mana ibsa abbaa jaalalatti viidiyoo san ijoollee tumureenatti erge dhagayeen ture jechuudha sigalee hanga kana duraa diraamaa dalannee hanga kana duraa minaamin jetti jechuudha maal jechuu ilma dhiirarratti akkamitti diraamaan dalagamame hangana guutuu namni kun bultiif isii barbaada waan biraa dhiisee bar jannanni karaa dubara shawaa malee hin jiru jedhe namni kun kitaaba boonijee jedhe kophaa akka nama kitaaba baasu na aarsaa innillee yeroo tokko beektanii dhugaa rabbii an akka kiyyatti anaaf gammachuudha ijoolleen kun addaan ba'uun har'aa miti maamma bayaanii fi booniyyeen adda ba'uun isaanii gaafa namichi qoree qaadii moo eenyu jedhan gaafa sanii gaafni isaan addaan ba'u isaanii jechuudha sigale rabbiin dhiira hunda akka garaa akka tokkotti hin uumu malee dhugaa rabbi akka tokkotti nama hin uumu malee silaa dhiira biraa taate guyyaa sanii sadeenitti jedheeni nikaa ishee lafa kaa'eefi geessee warra isaanitti galchee jalaa deebi'a silaan sigale tun bar mucayyoon tun argitanii dhugaa rabbii harree gurraattiin fe'anii ganda isiitti galchan isuma dhugaan isiniin jaa harree gurraattii irratti fe'anii jechuudha akkasiin fuudhanii ka ganda isiitti galchan jechuudha sigale namni osoo jaarsallee qabaatuu baatte hiriyyallee haa ta'u meedhisi osoma jaarsallee qabaatuu baatte eeyyee dhugaa kunuu dhugaa miti cubbuudha haa ta'u garuu ilmi namaa kun miira qabaa ni nyaata ni dhugaa gaafa nama waliin haasa'u meebii miira keessa galuu danda'a namni hundinuu tokko miti kanaa'uu nama hundaa miti tokko namoonni sammuun namaa wal caalti waan ta'eef jechuudha si galee kana keessatti
dogongoruu mala ilmi namaa ta'e kan hin dogongorre hin jiru rabbi malee inni dogongora ilmi namaa dogongoruu mala garuu ilmi namaa namni abbaa manaa qabu namni haadha manaa qabu sigalee osoo abbaa manaa isaa sun nafseen jiru waan akkanaa dalaguu nuyyuu cubbuu caalu jechuudha sigalee waan mucayyoo garuu jaalalli harka namarraa kafalti faraka waan mucayyoo kana mudatuuf taa'u dhugaa rabbii taati na dhaggeeffadha asirratti warri meegaa kana dura Hamzaa Shee Jaabiritti duultan sun mee amma eessa baa keessanii seentan himaagaa mee amma eessa seentan mee warri hanga kana dura Hamzaa Shee Jaabiritti duulu Hamzaan dhugatti Hamzaan sun bari obboleessa Jawaar Mohammadii bar fuulduratti waa argaa bar namichi sun iyyaala beekadha iyyaala hamaadha beeka ustaas Hamzaa Shee Jaabir sun iyyaala hamaadhan isiniin jee anaa isiniin jee maaliif jedha mee ustaas Booniyyee fi ustaas Maamad Bayaan wal fuudhanii yoo ji'a lama waliin turan ani namaa miti jee kakate mucaan san sigalee sheektichi sun jechuudha dhugaa rabbii kunoo mee ji'a lamaa osoo wal biraa hin gahin ji'a lamaa osoo hin gahin jecha sanirraa bar ji'a tokkoyyuu hin guunne meegaa amma warri Hamzaatti duulaa turtan Hamzaa wayii arge an jecha san gaaf sanuu deeggaraan ture dhugaa rabbii silaa Maamad Bayaan taate osoo gaafa san inni jala boo'uu baatee abboo silaa dhugaa rabbii akka ilmoo dhiiraa tokko ta'e arra mucayyoon tun dhuftee akkana hin taatu innumaa Bahareen immoo eessa jira jette Beeruutiin jira jette otoo Saawud Arabiyaa jirtu sigalee dhugaa rabbii namoonni mucayyoo sanitti dhalootan namoonni naannoo sanitti dhalootan maal godhan silaa akki jan osoo hedduun jiruyyuu akki itti jaan nama dhibaa hundumaafuu nuti intala dhalalleetiif hammeenya hin yaannu sigalee sila har'a tana dhugaa rabbii hanga isiin obboleessa keenyatti taphatte tana dhiirti itti taphatu baay'eetu jira sila duraanuu itti taphatamte maal godhanii itti taphatan jettu bar waanuma shinnaa waanuma sila akka qaballee osoo taate sila homaa miti rakkoon qabu dhugaa rabbii osoma waanni akka qabaasitti taphattellee meelaala horiin kunillee kan nama waraanu qotiyyoon nama waraanu qotiyyoo faayidaa hin qabne seegalte qotiyyoo waa balleessu qotiyyoo faayidaa hin qabne tokko waa balleessa kan nyaatullee hin quufne qotiyyoo faayidaa hin qabne bar argitanii miti isin harrellee laalame harri ati tuffattu ta faayidaa hin qabne tana ta waa balleessitu ta waa nyaatullee tanama namni waa balleessullee namni argitee akka fedhe ta'us namummaa faayidaa hin qabne waanuma akka hin qabne bar namni akka qabu namni bifaanis ta'e amalaanis ta'e qabeenyaanis ta'e waanuma hundaanuu miskiinillee kan nama cinqu ilmi namallee kan nama cinqu nama miskiina nama cinqa namni waa qabu sin cinqu kun dhugaa lafa jirtu beekadha kanaafuu har'a dhugaa rabbii garuu ani waa'illee jedhu Maamad Bayaan baga rabbi sirraa dabarse rabbi sitti hin deebisin tan ilmi namaa takka ijaan keessa ijaan qaama isii hin argin san rabbi siifaa kennu raaziyaa khayriiti rabbi olafaan siif fidu isuma dhugaa obboleessa kiyyaa kanaaf immoo bo'uun hin barbaachisu akka dhiiraa ta'i dhiirti yoo akka dhiiraa taate irraa bareeddi malee akka dubaraa akka shamaraa yoo taate irraa bareeddu si tuffatti jechuudha dubartiin maan sunu si galee kanaaf dhiirti akka dhiiraa ta'uutu irraa eegama jechuudha maali boo isii malee dubarri biraa hin jirtu rabbi jedhaati waanuma fedhe asiif haa gootu Booniyyeen tamanu argine sanii bar ta kaameera irra namni oofu tanaa miti bar otoma ta kaameera irra tanaa'u taatee silaa wayyaa ture si galee maali mee wanni addaa wanni isiin abboo shamarri hedduudha intalli musliimaa ta'u kiristaanaa taatu tanfeete fuudhuu mirga kan keeti si galee intala kiristaanallee silaa amantii musliimaa fuudhuu siif eeyyamti yoo shartii islaamaa san isii sii guutte shartii itti amantiis ajaju jira shartii san isii sii guunan fuudhuu ni dandama tanfeetetu jira fuudhi yaaki yoo bareeduminaatis yoo beekumsaatis yoo haala amalaatis yoo dhaabbataatis waanuma hundaanuu tan Booniyyee harka 100 caaltuutu jira si galee tan si barbaaddu shamara meeqan tam dhugaa rabbi amma shamara meeqa ta'e si barbaaddu beekan isuma dhugaan isiniin jedha Maamad Bayaan sun otoo islaam mucayyoo san dhiise anu ittiin heeruma tan jettu hagan qabdu ijoolleen jechuudha tan gororaa fi ooltu hagan qabdu jechuudha si galee kanaaf rabbi haqqii tante haqa kanke hanga ati laffaate fi miidhama kanke rabbu hin dhiisu rabbu irratti atu sila rabbi irratti dhiifadha jettee rabbi irratti dhiifadhuuti
dhiisi baqa baga sirraa deemte yuutun dhugaa rabbi intala kuuni kun halkanii guyyaa hudduu isii ilaalaa bulu akkana jechuu kanallee afaanitti illee nama ulfaata maal goona reen gubanne dhugaa rabbi nama aarsiti akka malee bar ifa malee naa godha daawwattoota kiyyaan isinirratti waan argillee dubbatu natti hin tolo haa ta'u garuu dhugaa rabbi intala qaama isii namni halkanii guyyaa kaameeraa itti baasee kaameeraa laaluu bichaa miti bar jechuun eenyumtuu namni wal haasofsiisu eenyumtuu kan qaama walii hin laalle ani yeroo ammaa kanatti ni jira jedhee hin yaadu haala namni amma keessatti jiru kana yeroo ilaalu garuu kana kan paablikii gubbatti wal baasanii kan isii haasofsiisuu fi isiillee warri akka walii live nama dila meeqa gubbarratti wal baasanii numa live gubbaa teessee normal no jettu qaama ofii ergisiiftee umaara koon qabu maal jechuudha mee kun bar safuu ni cabsite amantii ni balleessite dhugaa rabbi intala saniin numa waaqayyootu sitti dallanee gara amantii teetii deebi'aan suma dhugaan isiniin jaan waaqayyootu sitti dallanee gara waaqayyoo keetii deebi'aan